Markaatoo nageessita? Rakkoon qabu sin keessa. Ayyee. Baajaajiluma kana ooftee jiraatta? Kanuma ofiin jiraadha. Hojii kanuma hojjetta? Yoo eeyyamamaa taate daqiiqaa 10 wayii si haasofsiisu? Rakkoon qabu. Tole ayyee. Baajaajiluma kana hojjettee jiraatta? Kanuma hojiin kee jalqabamu maali inni? Gibbii yuunivarsiitii keessan hojjechaa ture. Kaaffee barattootaarran hojjechaa ture. Waggaa 7 guutuun hojjedhe. Utuun barataadha nyaata kennu barataan tokko beela'een jiraati biddeen kuteerra naa buusi jedhee naanini biddeen xiqqoo kuteerra buuse. Sana booda dhaqaan koo dhufee na argee lafa kaa'e cirfaa sanaa biddeen kana lafa kaa'eetii ba'ii naan jedheen. Itumati barattoota sanaa kuttee kan buustuu mootu? Barattoonnis arganeeru isa booda kottuu lafa kaa'eetii ba'ii naan jennaan ba'e. Gaafa ba'u kottuu biiroo galee naan jennaan biiroo galee biirootti nageesse lammata mastangidoo irratti si arguun barbaadu. Iddoo nyaataa kanaa dhaabbattee argamuu hin qabdu. Har'aa kaastee iddoo tsidaatiitti si ergeera tsidaatii hojjetta naan jedhe. Biddeen ani kutee kennee fi biddeen barataadhaa kennamu miti. Biddeen caccabaanii jalaan akkas kan kanaaf jira isarraan fuudhee barataadhaa kenne. Hundaan koo birree 1500 ture. Ji'a tokko guutuu? Sana booda utuma qulqulleessitu hojjedhu manjaa fiqaadii barachuu jalqabe. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 3 qabaan. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya har'a dubbiin isaanii ijoo miidiyaa ta'ee jira. Dhimmi kun maali jedhee hordofuun eegale. Aaddee Askaalee Taayisaa hojjettuu yuunivarsiitii turanii guyyaa tokko akka tasaa yeroo nyaata dhiyeessan barattoonni mana ispoortii irraa dhufanii beela'anii biddeen kutiitti nu dabale jennaan haadha ilmaaniiti garaan dadhabee biddeen kuttee dabalteefi jennaan hogganaansii hojii irraa dhaabe sanuu minjaa 1500 qofa kaffalamaaf ture sana dadhabdee amma keessaa baatee jirti yeroo ammaa kana baajaajii ooftee ijoollee ishee jiraachifataa jirti waan ishee mudate kana namoota biroorrallee gahuu danda'a waan ta'eef namoonni barnoota akka irraa fudhataniif viidiyoo kana waraabuuf hin dirqame obboleettii keenya lakkoofsa bilbilaa isinii kaa'u kanaan bilbiltanii fi akka sappoorti gootan akka jajjabeessan isiniin jechuun barbaada.